kootii fi haadha kakurraa viidiyoo dalaguu dhufe jechuudha. Osoon gara isaaniitti hin darbinii isaanirraa dubbachuutti hin darbinii gaafis yeroo hunda naa kaastan isinii deebisa jechuudha. Gaaffiin keessanii ati maaliif viidiyoo namarraa daladdaa? Ati viidiyoo mataa keetiin hojjettu? Maaliif yeroo hundumaa namarraa odeessitaa? Maaliif fayyoorraa odeessitaa? Ati maaliif bultii namaa keessa seentaa naan jettu jechuudha. Rakkoo maalii qaba? Yoonii fayyoorraa dalagee rakkoo maalii qaba? Isheen iyyuu maanarraa daladde hin jenne? Isheen iyyuu na laalaa jirti? Isheen iyyuu na argaa jirti? Dhuftee koomentii na barreessiti hin argitu? Jortiin viidiyoo dalagu koomentii ishee argaa jirtu? Ija keessan jaamaa miti? Maal qaba yoon irraa dalage? Waan hin jaalladhuuf irraa dalaga koo. Ayyuus akkasumas namoota viidiyoo irraa dalagu waan hin jaalladhuuf ni fidee asirratti mana kiyyatti irraa dubbadhaa jechuudha. Yaada natti dhaga'amee fi wanta na keessa kiyyatti dhufee mana kiyya fidee irraa dubbadhaa jechuudha. Namoota jaalladhu. Kuuwwan irraa ajandaan guutee jira. Wanta irraa dubbatan baay'eetu jira. Ani garuu keessaa filadhee namoota jaalladhu qofanii fidee asirratti dubbadhaa jechuudha. Kun immoo rakkoo maalii qaba? Ani koo jibbee miti kan fidee isaan asirratti haasa'u waan hin jaalladhuuf fidee mana kiyya fidee irraa haasa'aa jechuudha. Kan ammoo jechuudha ana qofa miti. Isinii inaaffaa waan natti qabdaniif jechatu yaada kana of keessaa fuutanii haasoftu jechuudha. Mee ijoollee warra soddaa laalaa. Ijoollee keenya Oromoo laalaa afaan Amaariffaatiin hojjetu koo. Otoo Amaariffa beekee ani Oromiffuma kanatti rakkadhu. Osoo Amaariffa beekee nan dubbadha ta'eeti jechuun Oromiffaan iyyuu rakkadhu. Afaan Amaariffaatiin hojjedha. Ijoolleen keenya Oromoon afaan Amaariffaatiin hojjechuu jalqabanii jechuudha. Mee laala deemaati yoon sobdinaan jettanii deemaatii YouTube irra laala. Oromoodha garuu afaan Amaariffaatiin hojjetu. Maaliif jennaan ijoolleen keenya yooti gaarii hojjettes, yooti xiqqaa hojjettes, yooti waan badaa hojjettes, yooti gaarii hojjettes, si arrabsiti, si xiqqeessiti, ofii gaditti nama laalti jechuudha. Kanaaftu uummanni jara sana filateetu isaan faana hojjetaa jechuudha. Kanii namarraa hojjedhuu fi ana qofa miti. Mee deddeemaati YouTube keessa namarraa laala. Fakkeenyumaa fi gabaabsee isiniif himaa Ruutaa Fabirishii deemaa laala. Isaan YouTuberoota guddaadha akka Itoophiyaa keessatti YouTube isaanii ijoolleen Oromoos Amaaraas namoonni kamiiniyyuu viidiyoo isaanii gadi bubuufatee footoo isaanii irraa fideetu TikTok irrattis YouTube irrattis haasa'aa jechuudha. Anis akkuma kana ayyuudhaa fi fayyoorraa Sayidoorraa Sumayyaarraa dubbadhaa jechuudha. Akkuma isaanii akkuma biyyaanii irraa hojjedha. Isin inaaffanatti qabdan maama nu biraa guddatti maama nu biraa haasofti jettaniitu inaaffama narraa qabdaniifitu maabalurraa haasofte waan barbaddan haasa'uu dandeessu kootu beektanii namarraa wanta sammuun keessi ajajee namarraa haasa'uu dandeessa koo dhugaa rabbii nama miidiyaarra abbichi miidiyaarra jira waan ta'eef fiddee haasa'uu dandeessaa jechuudha. Garuu isiniif yoomiyyuu isiniif hin galu dhugaa rabbii waan namni hojjetu waan namni godhu yoomiyyuu taanaan isiniif hin galu jechuudha. Anammani viidiyoo mataa kiyyaa osoo hojjedhe miliyoonii irratti argitanii jirtu. Viidiyoo mataa kiyyaa piraankii isaa ta'uu, diraamaa isaa ta'uu, ispoortii hojjechuu isaa ta'uu waan barbade godhee mataa miila wal dhabsiisee ulfaa'ee da'ee mucaa goradhee maal jedhee waan fedhe hojjedheetanii amma sabiskiraabii 15,000 kuma meeqaatti guddifadhee jechuudha. Argitanii jirtu. Hundi keessanii yoon beektu achirratti na beektu. Asirratti immoo oduu odeessa. YouTube irratti hojjedhu hundumti isaayyuu karoora qaba. Hundumti isaayyuu mataadha. Dhugaa rabbii mataadha tokko miti. Waan achirratti hojjedhu asirratti hojjedhu. Waan achirratti hojjedhu immoo asirratti hojjedhu. Isiniif galee amma ijoollee sabboontu jira akkatti na jaallattu. Subhaanallah. Garagara waan isin dhibu immoo maatiin sabbootuufi maatiin kun garagara waluun argan dhugaa rabbii. Amma garagara waluun beekan. Maatiin as jala jiruuf maatiin sabboontu jala jiru achi akka baay'ee na jaallatti ijoolleen koomitii isheen babarreessitu laala. Dhugaa rabbii nama achi jiratti na arrabsu na tuquun jiru jechuudha. Waan barbaade haasa viidiyoo waraabee fidee waan barbaade dubbachaa kolfaa taphachaa yaada irratti kennaa akka barbaade dhugaa rabbii namni nama arrabsu jiru jechuudha. Achi ijoolleen achi ani bakka dibboo ijoolleen asii yoo maayyoo akkana taate ijoollee tokko nagaa qabdu dhugaa asinoo haadhaaf abbaati isin guddisitu isheen akkatti nama arrabsite maal jettu bakkeetti dhalatte isheen isiniif hin galu isin akkasumatti nama fayyaa bana gala fakkee nama arrabsu jarri rakkasiiti isiniif haa galu dhugaa hubadhaa isin malee jechuudha.
amma abbaa kakuurraa dubbachuu dhufeenyaan viidiyoon harkaa dheerattee jennaan itti dhiise sagalee jalaa balleessee haaraa jalatti qabee otoo odeessuu jechuudha. Oduun keessan hin dhumu waan ta'eef abbaan kakuu akkuma isin argitanii takkaa qofaasaa ba'ee viidiyoo waraabee hin beeku, takkaa qofaasaa dhufee viidiyoo hojjetee hin beeku jechuudha. Fayyoodhumaa wajjin yoo dhufe iyyuu isheen dudduubaa kofaltii bakka hin jiraa biteere takkaa dhufe hin beeku jechuudha. Kaleessa aarii keessan aarii koomentii jechuudha. Dhugaa rabbii uummata koomentii dhufee balaaleffatee jechuudha. Isin maalifitu na arrabsitu, naaf hin hubattanii, naaf hin bartanii, narrifadhee rifaatuutu akkas na godhee maaliif jennaani wanti kuni wanta qalbii miti, ani aadaa koo guuttadheetan seeraan inni kabajaan hin fuudhe waan ta'eef gaafa wanti kun immoo akka haaraatti dhaga'amu hedduu tokko nama rifaasisaa. Otuu isin ta'e akkam gootu jedheetu kaleessa ba'ee dubbate jechuudha. Akkuma beekamu iimeeliin fayyoodha isa harka jira. Kanattitu viidiyoo ba'ee qofaasaa waraabee jechuudha. Maaliif jennaani baay'ee tokko aaree koomentii jalatti narrabsitu isin dhugaa rabbii anillee koomentii keessan nan arga waan ta'eef namni yeroo ammaa kana abbaa manaa fi haadha manaa walitti araaramaa walitti deebi'aa jedha malee nama arrabsuu nama tuttuquun qabdan turtanii isin garuu nama arrabsitu nama tuttuqxu dhugaa rabbii baay'ee tokko nama aarsa. Ijoolleen tokko adaban qabdu waan keessa isin ingalshin keessa galtanii haasoftu jechuudha. Isinis akkuma koomentii anillee ba'ee viidiyoon dubbadha miti isin immoo koomentii jalatti jecha hin taane namaan jettanii naam tayyib naam tayyib jaarsi mana kana ammoo na waame aannan fidinaan jedha. Kanaaf jennaani dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkotu nama aarsaa. Innillee aarii dubbatee baay'ee tokko rifate dhugaa rabbii nama rifaasisa. Isinummaan iyyuu gaafa dhageessan hin rifanne mee adaraa rabbii jedhaati. Isinumti gaafa dhageessan hin rifanne an duraan iyyuu dubbachaa ture, an duraan iyyuu nan beeka gaa inni immoo akka haaraatti gaafa dhaga'u viidiyoon hojjellee dhaggeeffatee sobdii beekama qaballeessitii naan jechaa ture jechuudha. Innillee jechuudha ani footoo xiqqummaatti ka'ee tan nan qabaa jechuudha. Kanaaf dubbachaa ture duraanii garuu immoo jechuudha innis isinuma wajjin dhaga'e uummata koomentii uummata miidiyaa fayyoorraa wajjinitu akka haaraatti dhaga'e. Kanaafitu dalgatti gale kan badii qabu dhugaa rabbii otuu dhugaan dabsinii otuu hin sobinii isin dhugaa dabsitu malee jechuudha. Kan badii qabu fayyoodha. Dhugaan isin jedha fayyoon badii guddaa qabdi jechuudha. Maaliif jenna amma kana dhoksitee durba fakkaattee teerumtee shawwaduun iyyuu ammam tokko namatti dhaga'ama. Dhugaa rabbii shawwaduu dhumti isheeyyuu ammam namatti dhaga'ama. Maaliif jennaani inaara dhiiradha. Isiniyyuu hinaartutu isin ta'ee akkam gootu bakka obbuu isaati ilaalaa malee itti murteessitanii isan arrabsinaa. Dhugaa rabbii innumtuu gaafa irraa galu in araarama bultii isaati mana isaati ijoollee isatti geessa bakka geessuun qabu. Garuu amma aariin irra jirutti waan barbaade godhuu danda'a waan ta'eef isin kana sana jettanii dubbattanii ofin ammeessinaa dhugaa rabbii ariifattanii jechuudha. Ammanni kaleessa takkaa dhufee viidiyoo waraabu ture aarii keessanitu viidiyoo waraabe dhugaa rabbii baay'ee tokko aarii dheekkamaa ture jechuudha. Akkuma isin argitanii waan hin beekne keessa buutanii hin dubbatinaa dhugaa rabbii. Booda gaafanni itti deebi'u immoo qaanfattu ofuma keessanii qaanfattu dhugaa rabbii. Gaafanni itti deebi'ee walii galan immoo ofuma qaanfattu jechuudha malee isin jalaa ba'ii jalaa deemii mucaatti gatii deemi maal dhiiradha joo maaf akka jedhu dhiifama gochuuf hin godhaafi garuu hin haaree hirrifatee dhugaa rabbii hirrifatee maalaa godhu rifaatudha bar rifaatutu akkana godhe malee jaallatee miti bar dhugaa rabbii. Namni tokko hin beekuuf dhugaa rabbii fayyu badii isin badii attamitti nama badii qabu deeggartu nama badii qabu attamitti deeggartanii jalaa ba'e akkana godhe maarreedha kun maarreedha koomentii jalatti ni koomentii deemee dubbisa. Isinillee koomentii keessan ilaalteetu shaaqurupheetti jechuudha hin ajajamtuufi. Dhugaa bakka dhugaan jirtu dubbadhaa. Dhugaa dura du'aa dhugaa rabbii sobni faayidaan qabu. Dhugaadhaan yoo deemtanii dhugaa mati isin jiraachisa dhugaa rabbii kijiba dhiisaa. Ana garaana nyaate dhugaa rabbii miskiina dhugaa garaana nyaate maaliif isinillee garaana nyaatti garuu dhossuu sanatu dhossitee kaate immoo itti deebitee si gabbarraa maarreedha sirraa deemna itti irratti of dhiitti jechuudha. Maaf irratti of dhiitti gadi qabattee us jettee dhokattee teessuu silaa qaanfattee hin qaanfattu jan fuutu sayyuu amma dhiifama naa godhaati yoo na dhageesse immoo na ajjeefti
isin immoo share